oduu amma nu dhaqqabe BBC irraa Xuqur Ambassaadha namoonni miliyoona lakkaawwaman dhibee HIV AIDSitiin qabamanii jiran dargaggoonni jechuudha. Kanaafuu dubartoonni keenya online janajjante akka hoolaa batattisuu akka lukkuu cirristee reef ka'aa jirtu batattisuu dhiiratti batattisaa itti maramtu biyya Arabaatti galtee of eeggannoo cimaa si barbaachisa badafaaxee mataa koo horii. Wanti kun jechuudha wanta baay'ee sin barbaachisuudha. Wanta baay'ee sin barbaachisuu fi isinillee hojjettanii hin yaannedha. Dhugaa Waaqaa isinii jedha. An kan hin jedhu HIV'n kun namni akka waan hin jirretti ilaala garuu baay'ee babal'achaa jira. Maaliif seetan beektu? Baqa namni sirriitti waa'ee HIV kana beekumsa qabaa jedhamee waan cal jedhamuu fi yeroo darbe fa akka naannootti dhageessanitu jedhee yaada oduusa. Akka naannootti. Naannoon tokko naannolee meeqa qabdi Itoophiyaan naannoo sagalidha. Dabalee ratee hin beeku. Sagaliin baradhe. Naannoo sagal akka isheen qabdutti hin beekas dabalee hin beeku. Garuu naannoon tokko baay'ee baay'attee jechuudha. Kan Itoophiyaatti xaqilaallaadha ol taateetti jedhamee yeroo gabaasamu dhageera. Dabalataan immoo gabaasa kana dhaggeeffadha dhumarratti gorsa bareedduu tokko xabisanii godha. Kun baay'ee murteessaadha dhugaa Waaqa jireenya keessaniif. Waan baay'ee kaasee isinitti himaa be careful. bara 2024 argatanii irratti gubate lammiileen Oromoo lamoota kumaatamaan lakkaaman irratti dhukkubni HIV erga argame UN biyyattii kan gabaase yoo ta'u dhukkubni kunis qaama isaanii keessatti kan argameef carraan kun irratti gubate jechuunis gabaasee jira. Lammiileen Oromoo biyya Somaalee fi Masrii fi Keeniyaa keessa waggaa meeqaatama baqattummaa keessa turanii manguddoo ijoollee mootoo hin jedhin dhukkubni HIV irratti mul'achuunis kan mul'ate yoo ta'u egaa akka gabaasa kana irratti mul'isutti namoonni kun dhukkuba HIVtiin waan qabaniif irratti gubate jechuunis dubbatee jira. Lammiileen keenya keessattuu carraa garaagaraa argitanii carraalee biyya garaagaraa argatanii jechuudha. Meedikaalli jira miti rega gara biyya kamuu gaafa deemtu meedikaalli jira qorannoon jira keessatti argame. argamuu danda'a dhugaa isiniin jedha. Garuu hammam kun hamilee namaa cabsaa bara meeqa eeggatanii bara meeqa carraa kana eeggachuuf hidhamanii biyya namaa keessa baqataa ta'anii taa'anii yeroo wanti kun isaan irratti mudatu I'm sorry dhugaa baay'ee nama gaddisiisa garuu irra ufiisa xab jedhe irra hin buune mooti. Wantichi baay'ee nama gaddisiisa. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata Waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaa irraa afaan tokko isiniif haa baay'atu. Egaa isa gara jalqabaatti yoo isin deebisee yeroo kana keessa namni kamiyyuu karaa onlaayinii kana baay'inaan karuma onlaayinii namni kan haasaa taasisu namni bakka garaagaraa jiraata waan ta'eef miidiyaan kun bal'aadha. Namni wal baraa wal haasofsiisaa hiriyaa wal godhataa wal fuudhaa maal jedha jechuudha. Anillee jara keessaa tokko waan ta'eef sirriitti wal baraa jechuudha namni. Kun baay'ee murteessaadha isiniif jechuudha. Amma naasayinaa isiniin jechuuf osoo hin taane hin bariinaa isiniin jechuuf osoo hin taane of eeggannoodhaaf jechuudha. Baay'ee jireenya keessanii bakka guddaa qabaachuu qabdu. Fayyummaa keessan borumtaa keessan namni kan jiraatu yoo abdii qabaate abdii hin qabdu taanaan ati hin jiraattu baay'ee. Abdii hin qabdu taanaan nama du'een garaagara miti. Namni abdii hin qabne jireenya hin qabu. Kanaafuu gara biyyaa gaafa dhuftu silaa ijoolleen keenya waan baay'ee dhageenyeerraa airportitti nama bu'ee wajjin gali ageenyeerraa airportitti nama bu'ee guyyaa 3 hoteela wajjin bule dhageenyeerraa airportitti bu'ee nama guyyaa 4 mana eessuma isaa obboleessa isaa madarwashoo shaanxaa kaawwatee wajjin fataa hidhee deebi'ee arginee waan baay'ee dhageenyeerraa jechuudha. Kanaaf jaroonni kun dhuguma qorannoo godhaniiru moo hin goone kan jedhu sachumaan tilmaamuuti simple baay'ee salphaadha jechuudha. Namni airportiidhaan wajjin deeme waan qorannoo godhuuf tokkollee hin jiru. Kana walitti himna jechuudha. Waan qorannoon godhame tokkollee hin jiru yeroon isaayyuu hin jiru namni kana yaadatus hin jiru hundumtuu miiraan hoy deemaa jechuudha. Hoy deemama.
kan fayyaatti quunname fayyaadhumadha. Egaa isin gaafa dhuftan isin nagaa akka qabdan parsantii 100 jala mureenan dubbadha. Fayyaa baatan waan ta'eef fayyaa dhuftus isin qoratamtanii deemtan waan ta'eef qoratamtanii waan deemtan nagaadhuma qabdu isin. Garuu biyya keessatti waan baay'ee jira. Marqaa baay'ee marqamaa oola. Bakka mooqa baay'ee mooqamaa oola waan ta'eef nama jaallattan tokko. Even nama jaallattan miti. Abbaa manaa keessa waggaa dheeraa irraa turtanuu qorachiisa. Kun yakka miti. Qorachiisa kun yakka miti. Indee namni kola faakee anama gaafanii ijoollee kana daheechuu isa duras ammas fayyaa nagaanis nan ilaalame jiraanillee ufee ilaalame. Ilaalamee rannis HIV. Sirriitti ilaalamaa turre. Warumti nagaa dawuudhaaf deemne iyyuu jechuudha. Dawuudhaaf gaafa deemne iyyuu an qorannoo ilaalamee dhiigas ilaalamee maalis gosa dhiigas ilaalamee inni immoo HIV ilaalameera. Qalladduusin hamma kanaatti akka fayyaatti kan siireesii ta'ee jiru jechuudha qorannaansa. Isin namoota tokko biratti garuu humaa miti jechuudha. Nama jaallattan tokko nama hiriyoonfattan tokko fiigdanii jala lixuutu hin taane jaalala keessa galuutu hin taane kan dursu namummaa jireenya kee borii kee waan ta'eef miira ishee daqiiqaa 5 waan hin taaneef qoratamuu qaba. Atis qoratami inni isaa qoratamu. Silaayyuu baay'een nama akka maalin jedhamti isa kana maalin jedhamti. Kanaaf inni kun dirqama ta'uu qaba. Dirqamadha. Eenyuma keessaniif dhugaa waaqaan isin jedhama. Yerootti waa'ee HIV kun hin dudubbatama. Amma gabaasarratti anamma HIV waan jiru faamsibu. Hin badense'amu. Kooftaa macca. Maaliif seetan beektu? Duraan barsiisamee bakka kana booda uummanni barateera waa'ee HIV sirriitti beeka waan ta'eef jedhamee namni waa'ee HIV namatti himus dubbatus hin jiru beekamaadha. Karaalee inni ittiin darbu maal akka yoo ta'e kan darbu beekamaadha. Namni immoo kana barsiifatee biyya keenya keessatti waan tokko deddeebi'ee yoo dhufu baratamaa ta'a. Bartee ta'a jechuudha. Kanaaf dhugaan isin abbaa manaa keessan isa keessanii deemtan iyyuu abbaa manaa keessan jechuun qorachiisa. Nan amanaan dhiisee duutee kaateen amantu. Qorannoo maal rakkoo qaba maali asirraa xinnoo tokko fuudhanii ilaalu salphaadha bara. Qorannaa HIV eessa karaarra iyyuu guutteerti bara. Namni akkanumaanuu qoratama laalama bara. Cheekii of godha bara namni ofiimaa isaaf iyyuu cheekii of godha. Maal rakkoo qaba. Kanumatti aggoodhanii waan xinnoo tokkotti irraa ilaalamu. Ganaa waan hidhanii keessaa guuran miti. Kanaaf iddoo tokkotti gortanii kilinikii tokkotti gorsanii HIV ilaalamu cheekii godhamu barbaadan ilaalamta. Bakka maaliif jireenya keef jechuudha. Borumtaa keef jechuudha. Even warri durii hin yaadattu yoo ta'e durii gaa'ila yeroo dhaabbatanii baadiyyaadhumaayyuu jechuudha. Dhugaa waaqa baadiyyaadhumaayyuu yeroo dhufan guyyaa uffata filan jira. Guyyaa uffata filan jedhanii kan dhufan jira. Guyyaa sana hin laalamu tokko. Ammas deebi'anii ilaalamu. Marsaa meeqa laalaman bara namni duratti baay'ee siireesiidha waan HIV kun yeroo tokkoon ilaalamu. Yeroo amma ji'a 3 ture keetu ji'a 3 turanii fakaanii cheekii wal godhu. Maaliif yoo yeroo sanatti dhiiga kee keessatti seeneera ta'e yeroo mati ilaalamuudha akkaataatti dhiiga kee jira yoo ta'e yeroo sanatti mul'achuun hin mul'atu waan jedhamuuf ji'a 3 boodas cheekii wal godhana. Dur akkatti baay'ee siireesitu amma garuu Ooftaa kanaafuu kun akkana baay'atee itoon beekamin baay'ee baay'ataa jira jechuudha. Ila of eeggataa dhugaa kun dhimma lubbuuti, dhimma jireenyaati, dhimma abdii keeti, humaa mitiin jedhamu. Namni tokko dhukkuba faana akkamitti jiraata? Qoricha nyaataa abdii maalii qaba? Irriba maalii qaba? Nagaa maalii qaba? Boqonnaa maalii qaba? Even dhukkuba kana qabattee qoricha nyaachaa umriin kee dheerata qoricha nyaachaa jiraadhu jedhamu miti guyyaa tokko mataan kee baay'ee tossi buuwaafatee hirribni si qaba hirafteen bulta hin danda'amu. Kanaaf serious jireenya keessaniif lubbuu keessaniif bara waaqni isinii kenne kanaaf itti gaafatamummaa qabdu waan ta'eef kunuunfachuu qabdu fayyaa keessa. Dabalata ammoo innumti akka kanaan deemanii ufanii hooy jedhanu sagaagalummaadha. Jaalattus jibbitus. Inni kun saayinsii jedhamti of eeggannoo karaa amantaa ammoo sagaagalummaadha.
akka kiristaanaatti ejja sagaagaludha. Akka musliimaatti zinaadha. Otoo seera qabeessan ta'in, osoo waliin fuudhin, osoo wanti hin godhamin bakka samaanaan mallatteeffamee sargii hin godhamin yookaas otoo maaliin isiniin jedha akka nikaan osoo hin hidhamin akkanumatti namni wal argatee wal faana ciisee zinaa dalagee or hin ejje yookaan hin sagaa gale. Kanadha liqimsa normaalii miti jechuu barbaade. Namni wal jaallate gaafa wal argu wal faana ciisu it is not normal. Normaalii miti jechuudha. Maaliif wal gowwomsina? Kanaafiyyuu maaliin jedha kana caala bakka waan isin gargaaru maalumaafuu of eeggannoo isin barbaachisa. Waaqayyo isa isin hin beekne, isa isin hin argine, isa duubarraa isin irratti hojjetamu isin eegaa. Kanammoo buqqeessa kanammoo waan nu kennee beektu akkatti yaannee waan sammuudhaan hojjetamu hojjennu kun nurra kaa'ame malee foormulaadhaaf asirra hin teenye. Sasammuudhaan hojjettu siit hojjeta. Sasammuu kee waaqayyo siin hojjetu habibti. Hundisaayyuu akkaataa qaba. Hojiin waaqayyo kan waaqayyooti, hojiin kan namaa immoo kan namaati. Kalaas xumurre.